Jira jirtuu daawwattoota hordoftoota keenyaa kun televezyiinii ONN irraa kan sinii darbuu taateewwan gurguddoo torban kana sa'aatiitti sinii dhiyeessinu irra geenyeerra. Marreegaa isinis egaa xumura oduu ijoo torbanii keenyaatti yookaan ammoo wantoota qabannee dhiyaannee jirrutti waliin turaa isiniin jenna. Kanaaf kan jalqaba dhiyeessinu daawwattoota keenya ka'een yoon eegale baay'iluu tokko Oromiyaa dabalatee yuunivarsiitoota biyya kana keessa jiran baay'ee isaa keessatti mariin guyyuma tokko godhameera walga'iin adda addaati. Walga'ii sana ammoo kan gaggeessan bulchitoota yuunivarsiitii sanaa hogganoota boordii yuunivarsiitiiwwanii fi federaalaa fi Oromiyaa irraati qondaalota sadarkaa adda addaatti ramadamanii jirantu dhaqanii barsiisota fi hojjettoota yuunivarsiitiilee dubbisaa turani. Ijoon marii isaanii guyyaa tokkotti kun hundoo jechuudha jimaata darbe ijoon marii isaanii waan badhaadhinni biyya kanaaf fide paartiin badhaadhinaa fi mootummaan isaatiin masakamu kan fide itti himuudha bifa barreeffamaan fi ibsaatiin waltajjiirraa galma keessatti barsiisotaaf ibsaa turani. Barsiisonni immoo gaaffii adda addaa kaasaniiru yuunivarsiitota adda addaa keessatti waa'ee miindaa wal qabatu. Erga isin biyyi akkas guddatteeti ta'ee jijjiiramni akkasii guddaan dhufeera ta'ee lafarra maaf hin mul'annee miindaan maaf hin dabalamu jireenyi maaf nutti qaalaa kan jedhus kaasaniiru. Kanaaf torbee kana keessa kan godhame tokko kana ture. Egaa dhimmuma kana wal qabattee torban kana keessa wanti dhagahamaa ture sabaa himaalee hawaasaa fi akkasumas miidiyaalee adda addaa irratti kan darbaa ture ogeessonni fayyaa buufataalee fayyaa fi hospitaalota adda addaa keessa jiran mormii ammas torban kana keessa garii isaanii akka mormii dhageessisaa turan kan dhagahamaa ture. Egaa kana wal qabatee gama mootummaatiin yookaan poolisiin federaalaa ibsa baasetti jira dassuu ogeessota fayyaa sababa daballii miindaa fi haala qaala'insa jireenyaa wal qabatee gaaffii kana dahoo godhachuudhaan qaamoleen adda addaa hokkara kaasuuf yookaan immoo jeequmsa akka biyyattiitti fiduudhaaf itti fayyadamaniiru yookaan immoo keessatti hirmaataniiru kan jedhan namoota 47 to'annoo jala oolchuu torban kana keessa beeksiseera dassuu. Kanuma wal qabatee warri mana murtiittis dhiyaatan jiru hojjettoonni ogeessota fayyaa jechuudha. Ogeessonni fayyaa biyya kana magaalaa Finfinnee mana murtii sadarkaa tokkoffaa irratti kan federaalaatti warri dhiyaataniiru jiru. Kana wal qabatee ministeerri fayyaa ministeera di'eetaa fi ministeera barnootaa yeroo adda addaa miidiyaa irratti bahanii ibsa kennaniiru akka sodaachisuu akka akeekkachiisuu wayiis mirgas mitii lubbuu namaa balaaf saaxiltanii bahuun mirga hin qabdanii mootummaan gaaffii keessanii deebisaa akka jedhu waamichas deddeebi'anii kennaniiru. Akka hojii jalqabanis mootummaan dubbatee jira qoodha kan hojii dhaabe hojiitti deebi'aniiru kan jedhus Dr. Darajjee Dhugumaa himaniiru. Garuu faallaa kanaatiin immoo Amnesty International fi Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaas ibsa torbee kana keessa kenneera. Amnestiin si'a lama kan baase tokko barreeffamaan jimaata darbe tokko immoo Tiwiitara yookaan X irratti baaseera. Kan inni jedhu poolisii komishinii Finfinnee keessatti qofaa namoonni 22 ogeessonni fayyaa akka hidhaa jiran federaallis mootummaan Itoophiyaa akka jirutti gaaffii ogeessota fayyaa kana gaaffii haqaati waan ta'eef gaaffii mirgaatis waan ta'eef ugguruurra deebi'ii kennee isaanii qabaa hidhamuun qabanii hidhamuun mallee kan jedhu komishinii Amnesty International ibsa baaseera. Komishinii mirga namaa Itoophiyaas kanumarratti ibsa kenneen gaaffii ogeessonni fayyaa gaafatan fi isaan wal qabatee hojii dhaabuu isaaniitiin namoonni akka balaaf saaxilaman du'aa jirani. Jechallee du'aa jedhuun fayyadamne garuu nageenyi isaanii balaaf saaxilameera hawaasni warri tajaajila fayyaa argachuu qaban argataan jiranii. Isaan immoo gaaffiin isaanii deebii yeroo jedhame keessatti guyyaa 30 keessatti wanta deebii dhabaniif akka lakkoofsa geeziitti caamsaa 5 kaasanii hojii dhaabuutti seenaniiru. Mootummaan immoo kana ilaalchisee tarkaanfii inni fudhate kun hidhaa jiraachuun isaa immoo sirrii miti. Kanaaf waan ogeessonni fayyaa gaafataniin wal qabatee fi tarkaanfii mootummaan fudhateen wal qabatee mirgi namaa sarbamaa jira gama lamaatiin iyyuu. Kanaaf gaaffii warri gaafatanis otoo mirga namaan sarbiin otoo balaan qaqqabsiisiin mootummaanis otoo mirga namaan sarbiin otoo balaan qaqqabsiisiin deebii argachuu qabaa kan jedhe komishinichi magaalota Aggaaroo fa'aa Finfinnee fa'aa fi bakkoota adda addaa irraa odeeffannoo qabaa jedheera jala bu'aan jira jedheera torbe kana keessa. Egaa kanuma wal qabatee kan xumuraa dhimma fayyaa wal qabatee dassu waldaaleen hojjettoota fayyaa kan Oromiyaa fi kan naannoo
Tigraay torban kana keessa ibsa baasaniiru. Akkuma tikaaste lagannaa hojii ogeessonni fayyaa guutuu biyyattii bakkoota adda addaa keessatti raawwataa jiraniin lubbuun lammiilee warra yaalamuuf deemanii miidhaan irra qaqqabaa jira. Kanaaf ammoo mootummaas ta'e qaamoleen dhimmi ilaallatu hatattamaan furmaatatti gochuuti qaba malee dubbicha maalna dhibdeetiin yoo bira darbame miidhaan kana caalu qaqqabsiifamuu mala. Kanaaf qaamoleen dhimmi ilaallatu hundumtu mariin dubbii kana fixatu akka qaban dhagaa waldaaleen kan naannoo Tigraayis kan Oromiyaas torban kana keessa kan isaan baasan waldaan hojjettoota fayyaa jechuudha. Egaa namni du'uu hin qabu. Garuu gaaffiin isaan gaafatanis dhageetti argachuu qaba. Kanaaf immoo kana caala rakkoon hamaan akka mudannee fi mootummaas ta'e qaamoleen dhimmi ilaallatu xiyyeeffannoo itti kennu akka qabanidha. Inumaayyuu waldaan hojjettoota naannoo Tigraay waan inni baase Tigraay keessatti waggootan 3-4 asii namni jiraachuu dadhabeera, waan nyaatee buluu dhabeera. Ogeessi fayyaa umurii fi qaama isaa hundumaa of kennee guutummaatti hojjechaa jiru. Ammas daballi miindaa fi qaala'insa jireenyaa biyya kana keessatti garmalee mudatee wal qabate furmaanni hatattamaa yeroo baay'ee naannichas qaama dhimmi ilaallatus gaafatan furmaata hin argatiin jiru. Xiyyeeffannoon itti kennamee waan kun furmaata itti kennamee lubbuu lammiilee yaalaaf dhufan akka baraaran. Fakkeenyaaf si kaasan murguma warri miidhamanii mootummaan deebi'aniiru hojiin jalqabameera rakkinni hin jiru jechaa jira. Gama tokkoon immoo oduun dhaga'amu gara ogeessotaatiin hospitaalota adda addaa irraati qacarii haaraan godhamaa jiruu fi warri hojii dhaabanis akka ittiin deebine muraasa malee kan jedhutu jira. Ani akka fakkeenyaatti kaasuuf Paawuloos keessaa waggaa dheeraaf obboleettiin kophee lama naannaa turte dhibee daranyootiin wal qabate torbee darbee kana keessa isa dhuma ilaalamee waggaa dhuftu hojii dhaabneerra jedhani. Guyyaa muraasa dura nyaata nyaadhuuti deebii kottu jedhanii qoricha siilaallee kennina jedhanii gaafa beellamaa dhuftu nuti hojii dhaabneerra jedhaniin ayyee dhuunfaa dhaqeetanii yaalamaa galmee koo monaa kennaa mana yaalaa dhuunfaa naqaa waggaa jettu doktoroonni hin jiranii eenyu galmee keessii baasaa jedhamte galtee amma aartee biyya galtee du'uu dandeessi jechuudha. Waan akkasii baay'ee. Kanaaf xiyyeeffannoon itti kennamuu qabaadha kan jedhame. Inni itti aanu kan biraan torban kana keessa kan dhagahame waajjirri Sinodoosii mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa torban kana keessa namoota 8tiif muudama kenneeti jira dassu. Egaa koreen hojii raawwachiistuu Sinodoosii mana amantaa Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa walgahii isaa idilee torban darbe keessa taa'aa tureeni murtoowwan jajjabaadha kan inni kenne. Isaan keessaa namoota yookaan abbootii amantaa 8 bakka hojii haaraa fi kan duraan qaban irratti dabalanii akka qabatan akka irratti qabatan yookaan akka hojjetan muudama kenneeti jira. Akka kanaan egaayyuu abbaa Abuune Saawuros hojii gaggeessaa olaanaa waajjira paatriyaarkii kan waliigala Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ta'anii muudamaniiru. Abuune Diyoosqoorsiin barreessaa Sinodoosii mana amantichaa ta'aniiru. Abuune Hiriyaasqoosiin ammoo kutaa lallabaa Haadiyaa fi kan duraan qabatan irratti dabalan hoogganaa kutaa lallabaa magaalaa Finfinnee ta'aniiru. Isaan dabalatee egaa namoota 4 oliifidha kan inni kenname dassu. Egaa kanaan dura yaadattee yoo ta'e waggaa darban keessa hooggantoonni mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa haala dambiittiin bulmaataa wal qabatee akkasumas bulchiinsaa wal qabatee loogiin afaan tokko aadaan tokko amantaan tokko jedhu koomiin irraa dhufuurraan kan ka'e sadarkaa hooggansaatti illee wal dhibdee guddaan dhalatee ture. Numaayyuu qaamoleen kaan irraa fottoquudhaan Sinodoosii mataa isaanii kan ijaarratan jiru. Keessumaa naannoo Tigraay wal qabatee yaadatta. Mana amantaa Ortodoksii Tigraay kan qofaatti jechuudha Sinodoosii mataa isaanii dhaabbatanii turanii. Akkasumas naannoo Oromiyaa keessatti Sinodoosiin Oromiyaa jedhamuudhaan yaadatte yoo ta'e isaanis hojimaata mana amantichaa wal qabatee wal dhibdee uumameen adda addatti qoqqoodamanii turanii. Sanaa wal qabatee gita hojii wal qabatee akkasumas immoo haalli bulchiinsa mana amantichaa kan hunda haammate miti jechuudhaan qeeqni adda addaa irratti ka'aa ture kana dura. Sanaa wal qabatee dhibdeen yeroo baay'eetti deddeebi'aa ture garuu amma waan sun
bifa mariidhaan yookaan immoo bifa walii galteen yeroo adda addaatti walgahii taa'aa turanii sanaan egaa hojii mana amantichaa keessatti sirreessuudhaan jijjiirama adda addaatti agarsiisaniiru. Yaadatte yoo ta'e barreessaan mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi hojii gaggeessaan waajjira paatriyaarkii mana amantaa Ortodoksii barri gadaa isaanii xumuramee torban kana keessa hojii isaanii irraa gaggeeffamaniiru. Kan bakka isaanii bu'e immoo bakka hojii gaggeessaa olaanaa paatriyaarkii kan duraanii kan bakka bu'an Abbaa Abuunee Saawuroos ta'anii filatamaniiru. Kun egaa tarii jijjiiramni bu'uuraa mana amantichaa keessatti kan mul'ataa dhufedha kan jedhanis namoonni sabaa himaa hawaasaa irratti yaada isaanii ogummaa barreessan argina. Gaafichi kan Oromoo fi kan Oromiyaa fi kan Tigraay adda adda akkatti isaan bahanii kan Tigraay komee qaansaa waraanaa walitti hidhata. Waraanaa walitti hidhata malee bulchiinsaan gaafaanii irraa walitti hidhatu. Isaan waraanni hoggaan nurratti banamee Ortodoksiin gadi baateen balaaleffannee inumaayyuu lola nurratti labsiteetu waraana kan eeggachaa jedhanii labsanii ka Oromiyaa garuu fi ka warra kibbaa ka biraati. Tajaajila budhaanii egaa jijjiirama dhufaa hin dhufuun namni ka'eera mataan hin kaane kun jaarmiyaadha instituutiiniidha immoo amma gandaa fi sammuu namaa keessatti jira. Kanaaf jijjiirama fiduu isaan kun hin beeku garuu gaafichi gaafii yeroo dheeraa fide ture. Akkuma sirna Itoophiyaatti masaraa mootummaa keessa namni galeef jijjiirama fidaa'oo sirni inni kunis sirna manni amantaa kunis namni ambiraan galeef jijjiiramni dhufamuu hin dhufu booda laalla garuu jijjiiramni namaa godhameera. Kabiraan baalluu kan dhagaame tokko naannoo Affaar irraati. Naannoo Affaar torbee kana keessa mootummaan federaalaa erga waggaa 7 asiitii xiyyeeffannaa guddaan nu kenneera galatoomaa kan jedhu fakkaatu tokko ibsa kenneera. Itti aanaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa naannoo Affaar naannoon Affaar oomishaa miti kan waan inni buusu iyyuu xiqqoodha shaboorraa kan hafe jedhamee ilaalama waan ta'eef galteewwan qonnaaf oolan kan akka sanyii filatamaa xaa'oo qoricha aramaa kana nuuf kennamaa hin turre xiyyeeffannaa argachaa hin turre. Amma garuu galata mootummaas amma jiru xiyyeeffannaa guddaan nuu kenname biyyi keenyi akka isheen oomishtuu taatuuf ragaa guddaa qamadii xaafii bishingaa boqqolloo adda addaa oomishaa jirra jedhanii dhiyeessanii kanaaf xaa'oo fi sanyii filatamaa yeroodhaan galee naannoo keenya keessa kan jiru godinoota hundatti raabsamee qorqalbiin namaallee Affaar oomishuu danda'a. Horsiisee bulaan Affaar qotee buluus danda'a kan jedhuuf ragaa guddaadha nuti federaalli jijjiirama nuu kenneera kan jedhan torbee kana keessa. Sirni bara darbee nuun fayyane nu dhiibaa ture amma garuu nama biyya bulchaa jiru kun xiyyeeffannoo nuu laateera jechuudhaan akka galateeffannaa wayite akkuma kaasti dassu. Kan biraa kan dhaga'ame torban kana keessa daawwattoota keenya dhimma haala nageenya yookaan haala nageenya biyyattii kana ilaalchisee imbaasiin Ameerikaa kan Finfinnee jiru torban kana keessa ibsa baaseeti jira dassu. Ibsa baase kanaan fuula miidiyaa hawaasummaa karaa Feesbuukii isaan maxxanseen ibsa lamatu ba'e dassu. Garaagarummaa sa'aatii lamaan gidduutti fooyyesse haa ta'u deemee guutummaan dubbii sana maal jechuu akka barbaade yeroo daawwattoota keenyaaf himnu haalli nagaa biyya kana keessa jiru yaaddoo ta'urraa kan ka'e qaamoleen wal lolaa jiran keessumaa mootummaas haa ta'u qaamni hidhatee socho'u keessumaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti mootummaa waliin warreen lolatti jiran dubbii isaanii karaa nagaan akka fixatan jechuudhaan karaa toora miidiyaa hawaasummaa imbaasii Ameerikaa kan Finfinnee ergaan darbeeti jira. Egaa dassuu namni beela'uu hin qabu sababa lolaa yookaan sababa waraanaan namni yaalaa fayyaa dhabuu hin qabu haadholiin daa'imman du'uu hin qabanii kanaaf dursa namummaatu barbaachisaa kanaaf dhibdee jiru hundumaa dursa uummata keessan ilaaltanii dubbii gidduu keessan jiru karaa nagaan fixadhaa jechuun ambaasaaddarri Ervan Masingaa torban kana keessa ibsa baasaniitti jiru dassu. Ibsa kanaa wal qabatee garee tokko ibsicha akka fudhatan kan ofitti fudhatanii yookaan waamicha dhiyaate kana ofitti nan fudha jechuudhaan ibsa kan baasan jiru. Gareen tokko immoo kanarratti wanti jedhame hin dhaga'amne amma. Jedhaniiru amma kan isaan oomii godhanii dubbii kedammaan qabe kanaan maqaa Masingaatiin ba'ee ambaasaaddarri Ameerikaa kan Finfinnee jiruuni imbaasii isaa irratti weebsaayitii feesbuukii isaa irratti qaama araaraa ilaalchisee mootummaa federaalaa
waraana bilisummaa Oromoo fi faannoo warra jedhamee ifa godheera. Faannoodhaan maal jedhee mariin barbaachisaa akka ta'e baraatii walitti dhufaa qabdatanii as bahaa tokko ta'a wayii fakkaata. Waraana bilisummaa Oromootiin immoo mariidhaaf ammas gaariidhaaf qophaa'eedha. Mariidhaaf inni ta'ee jedha. Komee miti itti fufuu qabduu jedha. Waraana mootummaadhaan immoo isaan kana faana marachuuf qophaa'ee mariitu misooma guddina dimokiraasii fidaa dirooniidhaan immoo lammii keenya ajjeesinii jedhanii dura. Lammiidhaaf dursa kennuu wayyaadha walumaa galatti hundumaafiyyuu nagaan sadan keessanuu ta'a mari'adhaa mootummaa fi warri loltan kun lamaanii jedha. Booda irratti immoo isa dirooniidhaan lammii fittuu isa jedhu sana kaaseetu nagaadhaa fi eeggannoo namootaaf gochuu wayya kan jedhu fakkaatu tokko editii godheetu baheeraa hin baasichise si'a takka hin bite editii godhee isa baase kana waraanni bilisummaa Oromoo akka jirutti nan fudhaa dheera. Waamicha masingaan nu godhanii masingaa godhanii nan fudhaa didees hin beeku garuu mootummaa Itoophiyaa irratti yoo dhiibbaa dinagdee qoqqobbii faa gootanii malee hin fudhatu mootummaan Itoophiyaa jedhee himate. Mootummaa Itoophiyaa deebii isaan dhageenye. Faannoon garuu deebii kenneera. Faannoon haal duree gara 10 kaa'e. Tokko bulchiinsa mootummaa fi bilisiginnaa naannoo Amaaraa keessaa diigamuu qabaa. Lama paartiin bilisiginnaa naannoo Amaaraa keessaa diigamee bahuu qabaa. Sadii waraanni federaalaa achi keessaa bahuu qabaa. Afur mootummaan ce'umsaa unutti kennamuu qaba kan naannoo Amaaraa bulchuu. Shan darraa Oromiyaa keessaa raayyaa fi Alamaaxaa walumaa galatti raayyaa gamasiin immoo lafa sawalman kana Walqaayit faa Matakkal keessaa immoo wanni keessaa Beenishaangul keessaa Matakkal unuuf kennamuu qabaa. Kan kana jedhu tokko 10 haal duree kaa'ani. Kun haal dureen kun waan guutamu fakkaatu gadi bu'anis fakkaata. Waggaa duraa waggaa 2024 adoolessa keessa kaayyoon isaanii 4 kiiloo galuu akka ta'e. Kaayyoon isaanii masaraa immiyyee galuu akka ta'e isaa 24tti. Kaayyoon isaanii Finfinnee qabachuu akka ta'e. Kaayyoon isaanii sirna Amaaraasdii ta'ee deebisuu akka ta'etti ture. Kaayyoon isaanii amma immoo gadi buusanii naannoo Amaaraa akka qabachuuttidha. Kun immoo milkaa'oo dhuguma bilisiginnaan caasaa isaa diigee paartii isaa diigee federaala yaasee lafa magaafatan kana kennee fi ta'a humna akkasiis qabu. Kun kan bullee ilaalla. Baahiluu kan biraan argame gama Tigraay nu geessa. Baahil torbee kana keessa manni bulchiinsi yeroo kan Jeneraal Taaddasaa Birruutiin hoogganamu kan naannoo Tigraay ibsa baaseera. Manneen murtii naannoo sana keessaa hojii dhaabaniiru. Sababiin hojii dhaabanii fi yeroo adda addaa aggaammii rukuchaa, aggaammii haleellaa ajjeesuu fa'aa nurratti godhama. Bilisummaa dhabneerraa murtii akka dabsinuuf, haqa akka dabsinuuf dhiibbaan hawaasarraa caasaa mootummaa keessaa karaa adda addaatiin nurratti godhama jedhanii hojii dhaabanii turan. Keessattuu akka lakkoofsa Giiziitti caamsaa 16 lakka Giiziitti miti akka Faranjii caamsaa 16 manni murtii Maqalee tokko otoo dhimma mucayyoo Zawuduu Haftuu jedhamtu kan bara 2023 hagayya keessa ajjeefamte dhimma ishee ilaalee otoo murtii kennaa jiru namichi shakkamee fi maatiin daanyota murtii kennaa jiran dhadhacharratti jeeqanii ajjeesuuf reebuuf hoggaa itti fiigan poolisiinis qabaa dadhabee daanyotiinis baqatanii waltajjii dhadhacharraa deemanii ergasii kanaa mana murtii tokko keessatti waan ta'eef manni murtii 8 Maqalee keessa jiran hundi isaanii hojii dhaabani. Kanaaf bulchiinsi naannoo Tigraay ibsa baasee kanaafin obsinuu bilisummaan daanyotaa fi walabummaan mana murtii eegamuu qabaa jedhaniitu baasanii naannoo Tigraay keessatti dhiibbaan kun baay'ee mul'ata. Dubartoota ajjeessanii, dubartoota gudeedanii dhimmi isaanii hoggaa mana murtii dhaqu. Warri himataman suni goolii kaasanii ajjeesuudhaaf yaalanii daanyaa yoggaa haqa jallisuuf yaalan deddeebi'ee waan mudateef sodaataniiru daanyonni. Tokko kana naannoo sana kabiraan namichi amma mucayyoo kanaan shakkamee hidhame ilma koomishiinarii poolisii naannoo sanaa kan turedha. Koomishinariin ture sun durii nama beekamu biyya sanatti maqaa guddaa qaba sodaatama. Ilma isaatu mucayyoo Zawuditu Haftuu jedhamtu ajjeefamte Zawuduu Haftuu jedhamtu ajjeesee jedhameetu himatame itti murtaa'uuf jennaan jeequmsa kaasani.
Kabiraan naannoo Tigraay mul'ate ifatti torbee kana keessa Eertiraa faana hariiroon jiru daran cabaachuusaa Dr. Kiroos Dr. Abrahaamii kan hidhaa turees waggaa waraanaa sana booji'amee amma immoo Eertiraa faana hariiroo godhachuun namni nu ajajus namni nu dhorkus hin jiru hariiroo godhanne dantaa keenyaaf jenneetudha. Godhanne cubbuu hin qabu ni godhanne irraa kan jedhu haasaa kan taasise torbee kana falmitoonni namoonni isaaniif adda bilisummaa uummata Tigraay garee Dabratsiyooniin deeggaran biyya alaarraas Tigraay dhaqanii Eertiraa seenanii daangaa dhaabatanii tokkummaa TDF fi waraana ittisa biyya Eertiraa akka tokko ta'anii waliin dalaganitti addi bilisummaa uummata Tigraay Dabratsiyooniin hoogganamu hariiroo guddaa akka qabu achi keessatti hariiroo tolfanneerra kanaa booda jedhamee keellaa irrattis dabalataan Zaalambassaa irratti keellaan banamee walitti gurguruun kun akka jabaatee jiru Tigraay keessa qaala'insi akka dabale maaliif achirraa fuudhamee Tigraay Eertiraa dhaqeetu gurgurama waan jedhamuuf konkolaataanis asiitii Tigraay irraa Eertiraa seentii Eertiraa irraa cufanii walitti daldaluun kun namni wal keessa deemuun kun dabaleera. Inumaayyuu duulli torbee kana keessa jalqabame biyya walaba taate Tigraay ijaarrannaa. Waan akkasii kun deemaa ture torbee kana keessa baay'ee. Dubbiin gama kaaba Itoophiyaa kana keessa jiru dassu gara ho'ifannaa qaamaatti waan geessu fakkaata. Akkuma kaastee sosochiin qaamolee biyyoota alaa faana adeemsifamaa jiru kun daraa waan bal'ate fakkaata. Hooggantoonni kan naannoo Tigraay bulchaa turan keessumaa torban kana keessa miidiyaa hawaasaa irratti miidiyaa mootummaa irratti as bahuudhaan gocha TPLF yookaan immoo adda bilisummaa uummata Tigraay irratti gochaa ture waliigaltee Piriitooriyaa wal qabatee haasaa pirezidaantiin duraanii kan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ka turan jechuudha obbo Getaachoo Raddaa miidiyaa mootummaatti as bahanii haasaa turanis tarii mufannaa guddaa hooggantoota adda bilisummaa uummata Tigraay biratti kan uume fakkaata. Torban kana keessa immoo tokko immoo kan dhagahame asuma magaalaa Finfinnee kana keessatti dhalattoonni sabaan Tigree ta'an Tagaaruun jechuudha. Haala yeroo irratti walitti qabamanii marii gochaati jiru. Marii sana kan gaggeessaa turan duraan ministeera waraanaa kan turan Dr. Abrahaam Balaayii fi akkasumas duraan pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan turan obbo Getaachoo Raddaadha. Kan haasofsiisaa turanii. Kanaaf amma uummanni Tigraay yookaan sabni Tigraay hooggantoota abbootii irree kanaan dura waggoota dheeraaf naannicha dararaa turan ofirraa fonqolchanii dhaaba haaraa hundeeffamaa jiru jalatti walitti qabamanii hiree Tigraay murteessuuf haasocho'u kan jedhu torban kana keessa magaalaa Finfinnee kutaa adda addaa keessatti adeemsisaati jiru dassu. Kana egaa kana biraan haa dabarru kan biraa kan na cinaa jiru dassu dhimma Sudaan gara biyya alaatti hogguun ce'u. Sudaan wal qabatee Ameerikaan ibsa torban kana keessa baasteeni biyya Sudaan keessatti sababa humnoonni waraanaa biyyattii lamaan raayyaa ittisa biyyaa Sudaanii fi humni addaa Sudaan wal lolaa turaniini keemikaalli waraanaaf oolu raawwatameera jechuudhaan Sudaan irratti qoqqobbii kaa'uuf akka jirtu torban kana keessa karaa ministeera haajaa alaa isheetiin karaa barreessaa ministeera haajaa alaa Ameerikaan ibsi baheeti jira dassu. Bara 2023 keessa jeneraalonni lamaan kan amma wal haleelaa jiran jechuudha Sudaan kana keessatti. Meeshaa keemikaala waraanaa yookaan waraana keemikaala oolu fayyadamaniiru jechuudhaan kanaan dura Ameerikaan himatteeti jirti. Hooggantoota kanallee mana murtii akka idil addunyaatti akka himatamaniif gaaffii kaasteeti turte dassu. Waraanni Sudaan lammiilee nagaa gaaga'eeti jira. Nama kitila hedduu ta'an qeef qabeenyarraa buqqiseera. 150 kan ta'an immoo galaafateeti jira dassu. Egaa lolli Sudaan ammallee itti fufee akka jiru kan hin dhaabbannedha. Kanadha kan dhaabatu. Kabiraan immoo Sudaan wal qabatee baahiluu kan ta'e tokko mootummaadha kan ofiin jedhu Jeneraal Abdul Fattah al-Buraanii kan waraana Sudaan ajaju baqatee Poort Sudaan kan qubateeru ibsa baaseera. Kan ibsa baase keessatti
magaalaa Kaartumiin ala godinni Kaartum jedhamu jira. Godin Kaartum kana milishoota humna addaa duraanii sana haxaa'ee baaseera jedhee ibsa kennee ture. Akkuma inni ibsa kennee garuu guyyuma inni ibsa kenne immoo lolli guddaan gaggeeffamaa akka ture immoo kan humna addaa ajajanii Jeneraal Maammed Dagalootiin kan hoogganamu ibsa kenneera. Kanaaf shakkiidhaan ilaalamaa jedhee Reuters torbee kana keessa Kaartum godin Kaartum hundisaayyuu bilisa baheera inni jedhame suni dhugaan fakkaatu jedhame. Kan biraan dhagahame jechuudha torbee kana keessa 2022 as isa jalqabaa muummicha ministeeraa akka muuddatte biyyattiin Abdallah Hamdok turanii fonqolchanii Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi Jeneraal Maammed Dagalootu isaan sun siviiliidha turanii muummicha ministeeraa siviilii turanii erga Albashir aangorraa buqqaanii hidhaatti galanii booda kan siviilii aangoo qabatan isaan ture Abdallah Hamdoki. Jeneraaloonni wal waraanan kun garuu tokko ta'anii isa fonqolchanii waraanatu biyya bulcha jedhanii booda fi isaanii aangorratti walitti wallolanii waggaa sadaffaa qabatuuf jiru. Egaa amma gareen Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin muummicha ministeeraa maqaan isaanii Kamal al-Idris jedhaman tokko Kamal al-Tayyib Idris jedhamu muummicha ministeeraa taasisanii muudanii mana maree walabummaa biyyaa jedhamutti kan isaan tolchatanitti dhiyeeffatanii ragga'eeraa fi jechuudha muummicha ministeeraa. Tolega kan biraan dasuu gara Ameerikaatti nu geessa. Ameerikaa irraa kan qabdu jiraate dursiiti. Ameerikaa irraa kan qabu tokko dhimma Israa'elii torbee kana keessa gara kamisanatti fakkaata guyyaa saddoon goruu baadhee hojjettoonni imbaasii Israa'elii kan Washington DC keessa hojjetan lama dhiiraaf dubartiin tokko rasaasaan kan ajjeefamanii hojjettoonni imbaasii Israa'elii kun maqaan isaanii hin jedhamne garuu suuraan isaanii mul'ateera dhiiraaf dubartiidha. Gola hambaa Israa'elii yookaan Yihuudotaa kan achi jiru keessatti agarsiisa wayiitu ture. Isa ilaalanii waggaa gadi bahan balbala irratti namni qawwee hidhatee eegaa ture tokko isaan galaafatee miliqe. Hanga yoonatti qabamuun isaan dhaga'amne kun oduu guddaa ture. Namoonni ajjeefaman sun jaalallee waliiti heeruu wal fuudhuuf yeroo muraasa soo gahuuti. Egaa jechaan kun kan raawwate kan biraan kan Ameerikaa wal qabate Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa torban kana keessa daawwannaa hojii biyya Ameerikaa seenanii turani. Egaa daawwannaan Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa kan Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa biyya Ameerikaatti taasisanii wal qabate miidiyaaleen waa hedduu irraa dubbataa turaniiru. Masaraa White House keessatti kallattiin ibsa kennaati turaniiru Pirezidaantii Ameerikaa Donald Trump waliin. Innis dhimma waa'ee lammiilee adee biyya Afrikaa Kibbaa keessatti hacuucamaa jiranii ajjeefamaa jiranii wal qabateedha. Egaa gaaffiin adda addaa gaazexeessitoota irraa Pirezidaant Cyril Ramaphosaaf dhiyaataniiru. Achumaanis Pirezidaant Donald Trumpis gaaffii gaafataa turaniiru. Daguggaa sanyiin lammiilee adii biyyattii irratti raawwatamaa akka jiru hacuucaan adda addaa akka irratti raawwatamaa jiru kan jedhu wal qabate akkasumas hariiroon amma Ameerikaa fi biyya Afrikaa Kibbaa qabdu laafaa dhufuun kan ka'e kanarratti ibsa bal'aa taasisaniiru hooggantoonni kun lameen dassu. Ibsa achirratti ibsa guddaa kennanii kallattiidhaan ogummaa tamsa'aa tureera. Warri adii hacuucamaa jiru kan jedhe hin jiru namni biraan kan jedhe Trump qofa. Wanni suuraa agarsiisaniiru viidiyoo agarsiisaniiru yoggaa isaan ajjeefamanii yoggaa isaan lafa isaanii deeffachuuf jedhamanii yoggaa isaan reebamanii suuraan sun garuu dhugaadhaa sobadhaa kan jedhu madda isaa hin eerre Trump ergasiitii erga qulqullaa'ee erga dubbiin gadi ba'ee boodammoo dubbiin yoggaa gadi ba'u suuraan sun hundisaayyuu kan Afrikaa Kibbaatti ta'ee hin turre kan Moozaambiik keessatti ta'edha kan Koongoo keessatti ta'edha. Waan achi keessa jiru kanaaf kan achi keessa hin jirredha haasa'anii qaama walaban ta'anii otoo hin qoratamiin akka ragaatti suuraa fi viidiyoo kan isaan dhiyeessan sirrii miti jedhamee torbee kana keessa qeeyni guddaan Trump irratti dhiyaate kun hunduu kan dhufee namticha tujaaricha addunyaa kanaa gorsituu Trump godhanii filatan sanatu dubbii baatee deema. Namichi dhalataa Afrikaa Kibbaati garuu jibba warra gurraachaa waan qabuuf gorsituu Ameerikaa ta'uu isaatiin Trump
ta'uu isaatiin daawwatee dhiibbaa godhaa jira. Isattu jallisee Tiraampiitiin jedhamee bal'inaan dubbatamaa ture. Kanaaf viidiyoo fi suuraan warri adii Afrikaa Kibbaa keessatti ajjeefamuu, hacuucamuu jedhamee dhiyaate sun sobadha. Afrikaa Kibbaa keessa ragaa agarsiisu hin jiru. Kan Koongoo fi Moozaambiik irraa fudhatamedha jedhee ragaa argasii qorannoodhaan miidiyaalee adda addaa baasaniiru. Tiraamp maqaa balleessuuf yaalaniiru. Wanniin immoo Raafa Moozaan immoo falmaniiru lakki jedhanii yoggaatti Tiraamp viidiyoo sana laalanii wanniin immoo viidiyicha laalanii Raafa Moozaan laalanichi galagaluu aswaalaaluu akka aswaalaaluu waan dhumuun fakkaatu fakkaa jedhu tokko fakkaata xiyyeeffannaan kennine lakki dhugaa miti jechaa turanii Tiraamp garuu dhaga'uun feene aaraniitu fakkaata Raafa Moozaan dhumarratti abboonni xiyyaara sii kennuu hin qabu jedhanii. Xiyyaara sii kennuu hin qabu jedhanii tuquu fakkaata cigoo fakkaata kan qaataa harkanii ta'ee fi sanaanii garuu yaalaniiru amansiisuudhaaf kan isaan fudhatanii dhaqanii kan namtichi jaalata jedhan warqee fa'aa taphattoota olompikii goolfii faana taphachiisuudhaaf jedhanii fuudhanii deemaniiru. Kitaaba goolfii jaalata waan jedhameef Tiraamp kitaaba waa'ee goolfii odeessuuf guddaa tokko baatanii dhaqanii homaa badaa wanni hin taane garuu Raafa Moozaan gadis hin jenne siqsuu barbaadanii turanii cabsuu cunqursuu yaalameera yeroo lammaffaadhaaf akkuma ta'e Zeelenskii booda tole hin jennee fi hariiroo gaarii qabaatan wanni gaarii qabaatan naannee wanni isin fakkaata jibba isaan gurraachaan qabanillee kan jalaqqisiisudha. Warra miidhamne faana nama 50 fuudhaniiru erguma aangoo dhufanii Afrikaa Kibbaarraa lammummaas affeeranii lammummaa Ameerikaas kennaniiru Afrikaa Kibbaarraa warra adii fi Tiraamp kan biraa doorsisuu fakkaatee hariiroo biriiksii faana jiruunis cunqursuu wayii tokko kan fakkaatudha baay'ee torbee kana keessatti kana ture gurguddoon ture. Kan egaa kan of biraa qabnu dassuu daawwattoota keenyatti nagaa yoo dhaammanne maal fakkaata? Tole daawwattoota keenya oduu ijoo torban jennee walitti cuunfinee kan isin biraan gahaa turre kana fakkaata ture. Oduu ijoo torbanii har'aa kan isin biraan gahaa ture Ambaayiluu Naccoo fi akkasumas waa'ee Kiyya Dassuu Dulaa gama ogummaa kaameeraan ammoo Abtaamuu Barraa ture nagaan nuuf turaa jenna.